durata waldaa sikkoo kan kadir adam jarma kana kan kadir adam jarma kana waldaa sikkoo ni mantu maka kiya kosmetan Usmani jedama durata jarma ko mau sarugete Seperti Ahmad Yasin Najib durata waldaa sharangiyya ke gabaya mali Toma, wannan masu gafin kenan su dura kun da ke sani wani gafin cubar banu guya da wanda ne bartota Oromo Yemen tujara ne isini kuma amma ba kuma da wanda suke sani ne amma wanda ne bartota Oromo Yemen da ban ta wani kalma da isini amma wanda su ko wanda da ya isini manifi wasu tujara mu su bai Gosatti jaaramu wanni barbaachisee fi namni dura ana jedhee si jedha. Gosa wanni jedhamu ana jechuudha. Akkasuma arsii ta'ee ta'eetinani Oromoo ta'a jechuudha. Isa kanaaf nu barbaachisee. Isaanitti dabalaa yaada fi obboleessi isin ammoo gosaarra dabartanii fudhattas deemtanii maaliif ta'e wanti jaarmaa tokkummaa hawaasa harargee jiru. Manis Oromoon jennu. Yaada nama gaaffii yaada nagaanii ture. Waan kana yeroo itti yaadnee irra marannee ijaarame. Waa'ee seenaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo himamaa ta'e. Inni kun akkaataa diinni bifa adda addaatiin dhokatee nu seenne itti qulqulleessuuf bifa kanaan ijaaramne akka waliigalaatti immoo obboleeyyan kan akka tokko mandootii fi ijaaramee waldaa sana erga bawwajinis tokkummaa uummanne akka diinni dhokatee nu seenne nu miine dursee nu ta'ee nu miine tooftaa kana irraa hambisuutiin kana godhanne kaayoon keenya kun waliigalaatti oromummaa dalagaa jirtu. Polisi yang ada dalam market ini, gara tahu ni kafi kalau biasa kan itu faham gara tahu ni. Tentang surah ni modal sana ni juga apa yang mana berapa lama tolong Wantoota akkasii ijaaran hundaalee hangama jedhamu kan ijaaramedha. Waldaan kun haa ta'uti taasisuudhaaf immoo wantoota as keessatti ijaaramanii jiran akkasumas koominiitii bakattoota hawaasa Oromoo Yemen manguddoota kutaa 11 kan magaalaa Yemen kan jiran hundaan illee waan isa godhe tokkummaa bakattoota hawaasa Oromoo Yemen akka jabaatu rakkina keenya dhimma kan keenya irratti tokko taanee waliin akka dalan irratti kan dalagaa ture akkasumas namoota bakka garaagaraa irratti rakkatee miidhamee jedhamee cinaa dhaabbannee gargaarsa dandaa gochaa fi katureenaa keenya. Inni achi balatti soorramuu sinneeru wanda keessa dubartoonni ni waldaa keenya keessatti akka yaada abboolleedha akka yoo magaalaa waldaa keessatti waldaa keessa dubartoonni jiran amma dubartoonni sun waldaa kanatti sanitti si jaaramuu danda'u. Wanti saya boleh kan jalan mana yang mana yang ada, maka ada jawab ini. Ada menjadi kacau mana yang ini orang tuan. Ini dan dia menjadi apa ni? Amal dia cuma jalan ini. Kalau si kami ada mana? Bareda di waktu ini si kohi mana? Kasih yalet. Durang tani kani nama tu. Kanjeng tani. Durang asli tani kani. Akasuma. Oromoo taanaa jechuudha. Yaaletu. Dubartoonni wanta keessa jirtu isa jedhuu fi ni jiranii. Dubartoonni illee ni jiranii. Haa ta'u malee arsii kan jedhu kan gartee bu'uureffamedha. Kana jechuun gartee
dura uftaanii kan inni nama kana hojjechuuf yaaletti namoota arsii kanneen rakkina qaban kanneen gartee wanti kamiifuu isarraa hiikuu ta'e gargaaraa qofa jechuuf yaa miti nama arsiillee ni gargaaraa akkuma gartee haasawaan osoo hin taane gochaan agarsiisaa turetti namoota kamuu as keessa rakkatan kun Harar, Jimmaa, Shawaa, Walla Wallagga osoo hin jenne nama kamuu gargaaraatiin ture jechuudha. Akkasuma gartee waldayoota biyya Yaman keessatti ijaaramanii miti addunyaa kanarratti ijaaramanii fi fakkeenya haa jedheetti yaada. Seenaan isaa gartee akka ijaarame jedhamee ture jira. Kanaafuu ammaan kana ammoo wanti guyyaa kana kanatti gammadu akkuma isin dhugaa kan deebiin ijaaramenni tokkummaa hawaasa argeellee ijaarame tokkummaa hawaasa argee jedhamee ijaarame waldeen gibeef gabbaa yookiin shanan gibeellee waldaa shanan gibee gabbaa jedhamee ijaarame garuu kan adda godhu ijaarama tokkummaa dubartoota bakattoota Oromoo Yaman kana walitti qabataa jiru. Kun Hararii, kun Arsii, kun Shawaa, kun Walla Wallagga, Jimmaa waan jiru kana guutuu dubartoota walitti qabata. Kun gaafattee dubartoonni kanama hundaatii jedhanii isaan haadhaayyuuti waan kanaafi adda ta'e tokkoon isaan qopheessuu kanaafi galatamummaa isaanii jechuu barbaada haa galatamanii ammas akkuma maqaa kanaan ijaaraman kanatti gochaanis akka itti fufan osoo namoota kutaa fi gandaa fi naannoo addaa dhiboonni akka bira qabatanii jiran dhaamsatti dabarfachuu barbaada. Ammootu nutis akka waldayaa sikkoomanduutitti akkuma beekamu duras nu bira dhaabbannee jiran nutis bira dhaabbannaa isaan jabaatanii haaluuf dubbatanii jechuudha. Tokko ta'anii Harar yookaan Jimmaa Wallagga osoo hin jedhin akka Oromootitti tokko ta'anii waldaa tokkummaa dhaabatan. Isin amma akkuma muummichi ministeeraa kennamaanitti yeroo ammaatitti waliin dabalamuu waan jedhan tokko jiru. Isinoo waldayoonni adda addaa jirtan waliin dabalamuurraa waan yaadanii karaa tokkotti deemuuf karoora qabdan yookaan yaadni qabdan yoo jiraatu sumaan sun hin jiran. Kana isinii deebisuu yaala. Nuti akkuma beekamu akka fakkeenyaatitti waldeen sikkoomanduutii fi ijaaramenni tokkummaa hawaasa Harar waliigaltee gooneetiin irraa tokko jechuudha. Akka Arsiitittis akka Hararittis osoo dalannu akka guutuu Oromootitti akka waliigala guutuu Oromootitti dalanna. Oromoon tokko yoo rakkate yoo dhibame yoo maal ta'e yoo kamuu bira jirra jechuudha. Akkasuma ijaarama gibee gabbaa fi shanan gibeetiinis waliigaltee godhuudhaaf namni ta'ee nama ta'a jechuun kennaa akkanatti ijaaramnee namni namaaf yaadu saba ofiitiin yaadu agartee Oromoof yaadu Oromiyaaf yaadu qulqulluu yoo walitti dhufeetiin jedhee Oromoof waan jirtan waa fidaa abdii waan qabnuufi saniin nuti gartee akka sikkoomanduutii ijaarame tokkummaa Hararitti akkuma taane kana waldaa gibeef gabbaa fi shanan gibeef taane akkasuma namoota biraallee kan gartee biyya Yaman kana keessa jiran akka isaan ijaaramanii nutti as hidhamaniitiin jedhan akka akkana qulqulloofnee Oromoofis dalannu Oromiyaaf dalannu hawwii guddaa kanaa isaan dalannuutis jedhan. Okay, ati namoonni kanallee keessa gaafate dubartoota akka waldaa biraa keessa jiraatte yoo ammallee deemtee waldaa biraa keessa kan jiraattu taate dhiibbaa qaboonni jedheef seera waldayichaatiin murteessisa. Kunumaa guddaanii waan nama guddisa. Kaayoon keessan yeroo ammaatti haalli biyyaallee jijjiiramee waa martuu jijjiiramee gaafiin kun sadiiniif iyyuu mee kaayoo waldeenni keessan lafa kaa'atee akka biyyaatitti amma bakka jiru kanarraa qaama biyya bulchaa jiru waliin hariiroo godhatee haasoo godhatee karaa biyyaatitti deebiif hawwiif yookaan hamileen qabu ni jira. Gaafii bareedaadha. Gaafii yeroo gaafatte ijaarame tokkummaa hawaasaa argee ijaaramtanii akka walitti sikkoomanduutti ijaaramtanii walii wajjin dalaguuf walitti hidhachuu san nuti jalqabumaa tokko jechuudha. Maqaan namaatu akkuma Muhammad ibn Abdullah Isaa jaamii adda jiru maqaa keenya haa ta'u malee hojiin keenya jalqabumarraa tokko. Maqaan hafee ta'anii waliinis dalagaa tokko waliin dalaginaa jechuudha. Irrattuma kumaanirraa waliin danda'an koolillee ni jiru. Deebi'een mootan haala as keessatti ilaalee yeroo dibaalee biyyaa jedhamu irratti Oromoonni Yaman akkuma waliigalaatti Oromoo seenaa qabanii yeroo rakkoo hamaamtuu keessa biyya sana keessa lola hamaa jira. Lolli kun lola hamaa addunyaan beektu
أنا خايف تبدي سان الرجل يفرد لساني سبق خنجر رايب دامسا ترو ساني نمجو جاتا تاج ورماني يمن ولديا سكومن دوست है यार मैं तो माँ सारा केस है वल्दे शायद कि जब पास्टे वल्दे उन्हें भी रोज़ रहनी है और मगर आवाज़ में रमो यमन नम इबिद्दे ओफिरत इसे सब सानी राबिद्दे हाथ आवाज़ रही है इबिद्दे रमो यमन रजल सन अकस्मात रजला खनाब मोतुम्मम बियतन्या बुल्चा जुराबी आमदिस्त है वही लोटन साउथ मागदत्ते खना तकलाना असमान वहाँ चखन जबर पन्ना हगमा खन्याम मोनुते أكنا ما بلسومات لما تشوف عنه يسون برا كنا بلسومات يجي بس بلسومنا هنا خير تمون نتي ولا كذا جدا هذا نقول جاهلت كذا بيتنيات يعني وام بيتنيات رأيك لهم ولا خوفي وان رأيك لهم لما خير كم بيك كم تكم يسا قد يسين يمين جاهلت يا سون تاني في كبير بيكم نسألي بيجر رابع يسون لارو بيجرت بيسادي ديبه موتما خلا وان برباكسون نساته هو دينك ديب يتنيا جبهي سوكي هواس خيني إنسان قبلما هما قبلما هجوما خن وقامي كذا ما خيني من وقت كذا كلو جوابات من بديسو يلا سأم من وقت ما نبي نبي كذا خن ما كذا قالتهم قافين قافين والما قالت ولكن يا لك قوان كما كيفي نتي ما رموتي هذا رمونا نتي ما تو قالوا رمونا ملك ساكا من الراكا أتا راكا وانت aku buta sekarang ni hado aku buta ke aku dah kerja semua buta sekarang macam amu hanya ni orang macam tu kan Oromo bututi walitti hammate walitti qabatu kana waate nuti bakattunya wasa oromo yamu wajane gargarara walitti ne takumaage jabesuudhaaf wantiruudhaan keessaa tokkollee hin jiru garuu bakattunya oromo biyya yemmaa xiqqoo rakkina nu qabnu hoggansa gaarii bulchiinsa gaarii dhabuutu xiqqoo si rakkina nutti uumaa ture kan irraa kan ka'e haalli akka siyaasaa jaarmaa gargaraatu jiraachuudhaan rakkina uumamaa ture malee hawaasni oromoo yemman akka oromooti rakkina irra gammachuudhaan gaddaman akka inni waliin bakka tokko irratti argamu hundi keenyaa yoo dhuman haa ta'u haalli siyaasaa haalli hundi immoo tokko ta'ee mootummaa keenya mootummaa jijjiiramaa amma diinammaanii fi kun hunda kan keenyaa yoo keessaa balatti hammattamaa jiru nuti kaayyoo mootummaa jijjiiramaa bu'uuressee lafa kaa'e kana fudhannee waan siraanuudhaa eegamu goonee guddisuudhaaf bakattummaa kan ofirraa lafa jireenyaa mootummaa kan keenya akka bakattummaa waaqeffannaa waliin qabnu kana walitti ijaarannee tokko taanee wal fudhannee gara biyya keenyaatti sossoo'uudhaaf kaayyoon keenya isa guddaadhaa fi isa hangaaf kanaaf ammoo hunda irraa kan dhuftu walitti dhufeenyaa amma maasaa martuu hin taane hojiitti guutuu irraa eegamu hojiitti irraa waliin mari'annee bakka bu'anni hundaalee bakka bu'anni wantoota garagaraadhaa walitti dhufamee waliin mari'atamee dhimma dubartootaa dhimma daa'immanii irratti dhimma akka waliigalaatti hojjettoota hawaasa oromoo yaman irratti walitti dhufnee waliin mari'annee rakkoo kan keenya furmaata gochuudhaaf nuti akka waldaa sana jireef gabbaatti haqaniif dhugaan sun jiraannaan gonkumaan dubbata kan jennee ifa garuu waldaa sana jireef gabbaamaa barbaada haqaa fi dhugaa walqixxummaa sana barbaada jiraannaan nuti gidduu gadireebiin hin jiru gara fuulduraatti kanaan duras afeerraa waldaa sana jireef godhee community raafis manguddoota wantoota hundaafuyyuu tokkummaa waamicha dabarsiisu haaduma kanaan waldoota sadaniif lammaffaa waamicha godhee walitti dhufnee affeerraa maqaa waldaa fudhannee tokkummaa keenyallee mirkaneessinee harka ol qabnee tokkummaa keenya akka jabaatuu fi akka itti fufu waliin haasofnee jiru haaduma kanaan haalli garagaraa tokko tokko mudachuudhaan xiqqoo si godhuudhaan maqaan amma walitti eegnee waliin mari'annee rakkoo kan keenya furmaata itti goonee tokkummaa keenya dagaagsuudhaaf qophiidhaan Meeshaalee sosoran kun akka waldaatti waldee dhufeessa. Dhaabbatni garbuudhaa. Dhaaba siyaasaa. Dhaaba siyaasaa dhabde. Waldaan sana gibeef gabbaa guyyaa gaafa bu'uureffamuudhaa kaasee akka siyaasaadhaan hoogganamudha. Garuu namni sadii akka dhuunfaatti bakka baay'ee barbaade yoo jiraate sun dhuunfaa. Waldaan immoo waldaan sana gibeef gabbaa kaleessa hadhas doris siyaasaarraa bilisa.
Wa'amni achumatti suuraan bu'an mallee hin jiraatu. Walleen dubartoota yookaan dubartoota Oromoo Yaman jiran kun dhaabbatiinsi amma inni dhaabbate kun rakkoo hawaasaa yookaan argitee rakkoo dubartoota Yaman keessa jiran ammallee waa'ee daa'immanii ni fura jechuu yaaddu. Yoo tokkummaa dhugaa sun haqni sun haala magaalaa dhiifama kan isa haalli koominitii haala guddaa dalagamaa ture sun haalli sun hafee haalli amma akka maqaan itti moggee hojiidhaan hojjetamaa kun jiraatee heeru sun lafa deemeenaan dhibbaa dhibbatti formaatanii dhibbaa dhibbatti ni amanatu takka hojiitti ammas dhimmi daa'immanii dhimmi dhalaa akka dhiiraa sun taane dhimma dhalaati dhimma dhiiraati dhimma ijoolleeti dhimma dubartootaati hojiitti ni hiikama nutis waan illee itti keenya waan nu barbaachisu baay'ee keenya nufumaachine hojiin waan jiru boodee cinaa dhaabbachuu qophee hojii takka hiikamu dhibbaa dhibbatti abdiisamu. Amma asumatti akka koominitii osoo hin taane akka gaafataa tokkotti amma wanti gaafachuu barbaadee irra deebitee waa'ee koominitii jechuudha. Akkasiin waldaan sadiin kun waldaa afuraffaa kan dubartootaa illee dabalatanii waliin dalagaa ta'u. Maaltu koominitii waliin dalagdu sun? Koominitii amma akka walii galaatti nuti koominiitiidhaaf sila miidhima taanu koominitii biraa bakattoota hawaasa Oromoo Yaman kana abbaadha isa rukkutee isa miidhame isa du'ee dhalaa hundaafuu abbaadha haadha walitti qabee hamma keessa keessa kaa'ee dhimma isaa walqixxummaadhaan gandaan kutaan naannoo ilaalee jira kan oofu garuma ta'uti eegnee itti dubbannee gaaffii karaa dhuunfaa karaa keessatti miidhaa isin argaafannee dadhabnee nuti walloon isa dhabuu godhannee waan kana ijaaranne jiru haa ta'uti waamicha goone kottaa rakkina baqattootaa waliin furmaataa goone hojii ta'eenu waliin nama jennu jennee waamicha illee waliin gochaa turre silaa nuti waamicha godhaaf kan silaa jedhanii godhannu ammas rakkina baqataa kanarratti waliin hadareennu hayyoota beektoota nama hedduu keessa jira kutaa hundarrayyuu ofitti dabalaati waan silaa barbaachisu illee akka waliin dalagamne yaada bal'aa dabarfachaa turre hojiitti kun dandeenye jechuudha hin barbaanne ta'uu hojiitti kun barbaanne kanaaf nuti yoo fakkeenyaaf ammaatti waliin daleenyaa yoo arginu sharikaa tokko waliin malee kaamaan tokko waliin malee yoo waliin galee banachuu dandeenye yoo waliin galee banachuu hin dandeenye waan ta'eef yoo isaan nu wajjin qoda godhachuu dandeenye ofumaa isaaniitiif immoo akka kanatti tokkummaa inni qabu gaarii natti fakkaata akka koominitii isaanummaa immoo tokko ta'anii dhimma kanaa dalagaa jiranii hojjetaa jiranii uummata Oromootiif ija tokko walittumaan jiraataa jiranii lakkuma bakka ta'amuu qabu haala ta'udha nuti akka walii galaatti oopidiyoo taane oopidiyoo kana isaa walitti jibbaa turre abbaa garaa ta'anidha walitti jibbamaa ture abbaa garaa waan ta'anii jibbaa ture oopidiyoo taatu kanaaf isaan kun akkuma sana dhugaasa irra gaaramu akka oopidiyoo kana isaatti immoo akka oopidiyoo yookaan walitti jirmaa isaatti irra gaaramu jennee gaaffii walitti eeguudhaan wayyaa jechuudha alaa kun walumaa gala isaatti waan jira furmaata godhamu akka kumbee gaaffii kaaftee waa'ee dhimma koominitii qootuudhaan walitti deebinee waldaanis koominitiin yeroo dhiifamaa jiru dhiifama waaqan isaa dhiifama waliin wayii hojjetu hayilu jedheera hojiitti waliin hiikuudhaaf waliin mari'annee manguddootas koominitoota waldoota hundayyuu walitti dhufnee waliin mari'annee hojjetu nurraa eegamaa gaaffii dhumaa isin dhiyeessa sheekabir waa'ee koominitii kanaan wal qabateetii fi waa'ee islaam namni kun akka seeraatitti yoo deemee koominitii kanaa hawaasa kana filate hawaasa kaabiyyaa Yaman keessa jiru namni amma yeroo ammaatti qabee of jalaa qabu sin hawaasni kun yoo ta'uu fi baatte koominitii ofirraa buusee koominitii irraa ijaarrachuu danda'a karaa seeraatiin warroota hin taane san ofirraa buusee garuu seera qabeessi amma akka waldaatitti qofa deemuun galii deemtaniif san yookaan kaa'oo deemtaniif san bukkituu dadhabuun ni mala. Fakkeenyaaf galaanatti haa ta'u baadiyyaa deemuu haa ta'u mootummaan wal dhageessu adda addaa wajjuu fi qaama tokko wajjuun wanni hin deebi'an malee tokkummaa dhabu. Kanaaf hawaasa jalatti ijaartanii miseensa qabdan kun isaanuma kanatu qaama koominitii natti fakkaata kan beekutti. Kanaaf waan kana isin maaliif itti yaadanii irraa waan nu bultanii yaadii dhumaa irraa dagattan haga hawaasa akka jiru qaamaa waliin qabsiisanii dhaamsa qabaatan natti gosoota sun baatudha. Kana kanatti qabatu. Galatoomaa isin jedha kana gaafachuu keessanitti nuti waldeenni sikkooman gootee fi jaarmanni tokkummaa hawaasa harar akkasumallee waldeenni gibee gabbaatiin shanan gibee koominiitii illee ta'ee walumaa galattuu qaama balaaleffannu tokko illee hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf itti gartee waldoonni sadan kuni koominiitii illee yeroo hedduu gartanii waliin akka isaan illee jajjabaatanii jiran
waan gartee dhagaa isaan irratti darbuun barbaannee fi yaalii sanillee taasisuutiin ture. Akka fakkeenyaatitti biyyaa uummanni keenya daangaa adda addaatii fi Oromiyaa keessatti dhumaa kan jiru kun dhumaatiin xumura haa dhaabatu. Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa waan kana akka dhugaadhaaf ammallee akka garteetiin bilisoomnee gammanneetii jirra. Uummanni Oromoo kamuu kan jedhu gaafa istaadiyoomitti Oromoon sadan qophii qopheessanii waan kana dhaamfii dabarfatan ni yaadattanii. Gaafa sanis isaan kana waamnee mari'achiifne akka isaan illee waliin dhufan akka isaan mataa godhannee isaan deeggarree hawaasa jedhamu waldaa siqoomaa jedhamu tajaajila hawaasa jedhamu waldaa dhibee gabbaa yookiin shanan dhibee jala jirus isaan mataa irratti akka ta'anii waan kana waliin dalagan jedhu isaan hin jenne waliin mari'annee ture garuu haalli kun hin danda'amne komii hedduu isaan irratti kaasuun barbaada maaliif isa jedhutti yeroon kun yeroo filmaata koominiitii kaasu kan isaan jijjiiruuf wallaansoo boonu yookiin sanni dalagan ta'anii yeroo akka ciiftatti cirfan akkuma jedhamu akkuma waldoota kanaatti taane hawaasa kanaatti akka garteetiin hawaasa keenyaaf waa dalagu bu'aa akka bu'u barbaada. Sadarkaa duraatti yeroo ammaa keessatti biyyi Yaman akkuma waliin agarru kanatti haala sodaachisaa ta'e rakkoo hamaa keessa jirraa jechuudha. Bifuma kanaan namni bifa lamatti ni galchaa jiru. Kagartee isin galchina jettee ni galmeessitee galmeessitee galchina akka fakkeenyaatti nuti jechuudha. Waan kanarratti mootummaan kennas akka garteetiin maaf nu dagate kan jedhu ni kisaa biyya Yaman biyya balaan jiru biyya gartee gubbaatti yaadii gartuu jalaan dabbabaanni dabalaan keessa jiru abbaan biyya as keessa baqataa jiru kana keessatti nuti garteetiin yeroo gammannee alhamdulillah rabbi nurraa jijjiire uummanni wayyaanee gartee nurraa bu'e bulchiinsi keenya muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bakka ta'etti wanti gartee nama Oromoo irratti ba'aa ta'u tokko hin jiru yeroo nuti jennee biyya Yaman tana keessaa ni baana yeroo nuti jennetti maaf akka nutti jallise komii hamaa waan nuti ta'ee jiruu fi waldaa siqoomaa ta'e akka ijaarama